Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne hanga footee isaanii dursuun isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turan Amiin Shubbiseetiin. Abbaan taayitaa boba'aa fi enerjii jalqaba baatii muddee kan irraa eegalee oomishaalee boba'aa irratti gibirri dhibbantaa 30 akka dabalu haasa'amaa ture akka hin jirre beeksise. Labsiin uggura miidiyaa hawaasaa Awustiraaliyaan hojiirra oolchite maatii daa'immanii biratti fudhatama guddaa argachuun dhagahame. Sababa qorraa baay'ee cimaa ta'ee fi roobnis jiruun buqqaatonni Falastiin Gaazaa keessatti hulaan gargaarsaa itti cufame 14 du'uu isaanii gabaafameera kan jedhu hanga footoo oduu keenya kan guyyaa har'aati. Bal'inni isaa akka itti aanutti isin daawwachiifna. Mootummaan oomishaalee boba'aa irratti gibira dhibbantaa 30 akka hin daballe ibse. Abbaan taayitaa boba'aa fi enerjii baatii muddee bara 2025 kana irraa eegalee oomishaalee boba'aa irratti gibirri dhibbantaa 30 akka dabalamu haasa'amaa ture kan hin jirre beeksiseera. Daayirektarri ol aanaan abbaa taayitaa boba'aa fi enerjii Itoophiyaa Dastaw Makwaanant akka jedhanitti ibsa yeroo baasan muddee kana irraa eegalee oomishaalee boba'aa irratti gibirri dhibbantaan 30 akka dabalamu odeeffannoon eeruu kan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa ture. Odeeffannoo sobaatii jedhan dhimma kana irratti ministeera maallaqaa dabalatee qaama mootummaa kamirraayyuu ibsi kenname kan hin jirre yoo ta'u kan mirkaneessan daayirektarri ol aanaan kun gibirri jedhame kun olola miidiyaa hawaasaa qofa irra naanna'aa jiru jechuun erga ibsee booda abbaan taayitaa boba'aa fi enerjii ji'a kana irraa eegalee daballiin gibiraa akka hin jirree fi mootummaan dabaluufis yaada akka hin qabne hubachiiseera. Odeeffannoo dabalataatiin hawaasni jeequmsaa fi doorsisni hin barbaachifne irra ga'aa jira. Kan jedhan daayirektarri ol aanaan abbaa taayitaa kun dhaabbilee raabsaa boba'aa fi buufataalee murtee mootummaa tokko malee gatii boba'aa dabalan irratti yookaan itti gaafatamummaan cimaan akka isaan irratti fudhatamuuf deemus akeekkachiisaniiru. Magaalaa Finfinneetti boba'aan haalaan dhihaachaa akka jiru ibsuudhaan odeeffannoon sobaa kanaan dura gatiin akka dabalu taasiseera. Kanaanis odeeffannoon kenname dogongora ta'uu isaa irra deddeebiidhaan dhaabbilee boba'aa fi buufataalee dhiheessii boba'aa beeksisuu kan turan yoo ta'u dhaabbileen boba'aa Jibuutii irraa argatan karaa sirrii hin taaneen gatii akka hin daballes yaadachiisaniiru. Garuu baatii sadaasaa darbe keessa ministeerri maallaqaa ji'a lama dura ibsa baajata isaa keessatti bara baajataa 2018tti oomishaalee boba'aa irratti gibira waliigalaa dhibbantaa 30 guutumaan guututti hojiirra akka oolu ibsuun ni yaadatama. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa haaraan Boeing 787 jedhamu Dream Liner 30ffaan guyyaa kaleessaa tajaajila jalqabsiise. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa guyyaa kaleessaa xiyyaara haaraa Boeing 787 Dream Liner jedhamu simachuudhaan lakkoofsa xiyyaarotaa gosa kanaa kan ofiitiin qabu 30tti kan ol guddise jedhameera. Xiyyaarri haaraan kun yeroo tokkotti imaltoota 213 geejjibsiisuu kan danda'u yoo ta'u meeshaalee ammayyaa fi teeknooloojii ol aanaa qabaachuunis beekama. Xiyyaarri haaraan kun xiyyaarota biroo wal bira qabamee yoo ilaalamu sagalee xiqqaa kan uumu akkasumas tajaajila imalaa nageenya amansiisaa qabu caalaa kan ta'e himameera. Kanaanis xiyyaarri kun foddaa bal'aa qabaachuu isaatiin imaltootaaf yeroo balalii irra jiranitti mijataa kan ta'ee fi fooyya'aa akka ta'es akkasumas tajaajila fooyya'aa akka isaan argatan kan gargaaru ta'uu himameera. Simannaan xiyyaara kanaa dandeettii sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa cimsu tajaajila balalii sadarkaa addunyaatti kennu caalmatti akka babal'isus taasifameera jechuun himameera. Kana malees daandiin xiyyaara Itoophiyaa balalii haaraa Jiizaanitti eegale. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa gara magaalaa Saawud Arabiyaa kan taate Jiizaanitti balalii haaraa jalqabeera. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa ji'a gurraandhalaa dhufu irraa eegaluudhaan magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa buufata doonii Saawud Arabiyaa kan taate Jiizaanitti balalii kallattii akka jalqabu beeksise. Balalliin sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa magaalaa Jiizaanitti jalqabuudhaaf jedhu kun hojii daawwannaa fi daldala carraa kan uumu ta'us himameera. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa amma magaalota Saawudii kanneen akka Jiddaa, Riyaad, Damaamii fi Madiinatti torbaanitti balallii gara 40 taasisaa akka jiru himame. Sarara buufata balallii Afrikaa 60 kan addunyaa ammoo 145 ol kan qabu dhaabbatichi Ardii Afrikaa addunyaadhaan kan wal qunnamsiisuu fi hojii cimaa hojjechaa kan turee fi ammas hojjechaa jiraachuun isaa ni beekama. Mootummaan Ameerikaa eegumsa seeraa baqattoota Itoophiyaatiif kennaa ture ifatti adda kute.
mootummaan Ameerikaa waggaa 3 dura lammiilee Itoophiyaa eegumsa seeraa yeroo murtaa'eedhaaf kenname jalam akka jiraatan wabii ta'ee fi kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kana garuu dhaabuu ibseera. Eegumsi seeraa yeroodhaaf kennamu kun lammiilee Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsa balaa uumamaa yookiin sodaa nageenyaa biroo keessa galanii fi lubbuu isaaniitiif sodaachuudhaan biyya baqatanii kennamaa ture jechuun himama. Eegumsi seeraa baqattootaaf addatti kenname kun baqattoonni Itoophiyaa Ameerikaa keessatti akka hojjetanii fi biyya akka hin ari'amne wabii ta'aa fi kan turedha. Sagantaan kun bara bulchiinsa Joo Baayiden kan eegale yoo ta'u addatti baqattoota waraana Tigraay keessatti biyyaa ba'aniif wabii ol aanaa ta'a jedhames gabaafamee ture. Seerri baqattoota Itoophiyaadhaaf eegumsa addaa kennuu kun bulchiinsa Tiraamp kan baqattoota irratti tarkaanfii hamaa fudhataa jiru keessatti iddoo dhabeeras jedhamaara. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp duula baqattoota irratti eegale keessaa tokko sagantaawwan akkanaa kana dhabamsiisuu yoo ta'u hooggantuu waajjira dhimma nageenyaa biyya keessaa Ameerikaa Chris Noem waltajjii mootummaa federaalaa kan ejjannoowwan jajjaboo mootummaan biyyattii irratti ibsan irratti murtee kana dabarsuun isaanii dhagahameera. Haala qabatamaa biyyattiitti gaaga'amnii fi qaamoleen mootummaa Ameerikaa dhimmi kun ilaallatu waliin dubbachuudhaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana haala baqattoota biyyattii eegumsi seeraan addaa barbaachisuuf keessa akka hin jirre murteessineerra jechuudhaan ministeerri biyya keessaa kun dubbataniiru. Mootummaan Ameerikaa eegumsa seeraa addatti baqattoota Itoophiyaatiif kan mirkaneesse akka lakkoofsa isaaniitti onkololeessa 21 bara 2022 yoo ta'u yeroo sanitti ji'oota jalqabaa 18f akka hojiirra oolu murtaa'ee turuun isaa immoo ni beekama. Haala kanaan eegumsi baqattootaaf kennamu lammiilee Itoophiyaaf qofa osoo hin taane biyyoota hedduus hojiirra oolaa tureera. Sagantaa kana irraa hunda caalaa kan fayyadaman garuu fayyadamtoonni baqattoota Venezuelaa yoo ta'an isaanis baay'inni isaanii gara 600 olitti kan siqanidha. Baqattoonni Heeyitii sagantaa kanarraa fayyadaman ammoo 521 akka ta'es gabaasni kun eereera. Garuu erga pirezidaantiin Ameerikaa haaraan yeroo ammaa bulchaa jiran Doonaald Tiraamp aangoo qabatanii as qondaaltonni nageenyaa biyya keessaa dhiheenyaa kana lammiilee biyyoota hedduu irraa faayidaa kaasaniiru. Lammiileen Itoophiyaa amma eegumsi seeraa irraa kaafame yeroo ammaa lammiilee Haayitii, Maayinaamar, Suudaan Kibbaa, Sooriyaa, Venezuelaa fi Somaaliyaa kanaan dura faayidaan kun irraa dhaabbatetti makamaniiti kan isaan jiran. Itoophiyaa fi lammiileen biroo sagantaa kanaan Ameerikatti hojjechuu fi jiraachuu carraa kennameef yeroo bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qondaaltota biyya ari'uu itti fufee jiru kanatti akkaan saaxilamoo ta'uu danda'u jechuudhaan shakkiin garaagaraa baheera. Kaayyoon bulchiinsa Tiraamp inni guddaan godaantota seeraan alaa 100,000 lakkaa'aman Ameerikaa keessaa baasuu akkasumas sanadoota namoota hayyama jireenyaa fi hojii seera qabeessaa qaban sakatta'uu akka ta'es beekameera. Gaazaatti sababa qorraa fi bubbee hamaatiin lammiileen 14 du'uun himame. Sababa qorra baay'ee cimaa ta'ee fi roobnis jiruun buqqaatonni Falastiin Gaazaa keessatti hulaa gargaarsaa itti cufame 14 du'uun gabaafame. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Israa'el ulaa deeggarsi ittiin seenu akka bantuu fi deeggarsi namummaa lammiilee Falastiin bira akka qaqqabu hayyamuu qabdi jedhe. Waraanni Israa'el ammoo gama isaaniitti yeroo ammaa kanatti ibsa baaseen Libaanos keessatti iddoo waliigaltee waraana dhaabuu irratti mallatteeffame dabalatee haleellaa cimaa gochaa akka jiru himeera. Hoogganaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaarees Israa'el West Bank haala kanaan barbadeessuu yoo itti fufte rakkoon hamaan kana caalu akka dhufu akeekkachiiseera. Labsiin uggura miidiyaa hawaasaa Awustiraaliyaan hojiirra oolchitee maatii daa'immanii biratti fudhatama guddaa argachuun dhagahame. Awustiraaliyaan daa'imman umriin isaanii waggaa 16 gadi ta'an miidiyaa hawaasummaa akka hin fayyadamne ifatti dhoorkite. Biyyattiin daa'imman umriin isaanii waggaa 16 gadi ta'an miidiyaa hawaasummaa jedhamu kana akka hin fayyadamne dhoorkuun biyyoota addunyaa keessaa biyya jalqabaa taatee galmoofteerti. Awustiraaliyaan seera haaraa daa'imman umrii isaanii waggaa 16 gadi ta'an toora marsaalee miidiyaa hawaasaa kamiyyuu akka hin fayyadamne dhoorkuu hojiirra oolchiteerti. Labsiin bara darbe paarlaamaadhaan ragga'e kun lammiileen Awustiraaliyaa umriin isaanii waggaa 16 gadi ta'an akkaawuntii miidiyaalee hawaasummaa kamiyyuu akka hin bananne labsii dhoorkuu yommuu ta'u toora miidiyaalee hawaasaa irratti tarkaanfiin biyyattiin fudhattee dhaloonni sirnaan akka guddatanii fi gargaara jedhamee maatii biratti fudhatama guddaa argateera. Tarkaanfiin uggura miidiyaa hawaasaa kun dhaabbilee miidiyaa hawaasummaa gurguddoo kanneen akka Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram fi Facebook biratti xiyyeeffannoo guddaa kan argate jechuunis gabaasan. Dhaabbileen miidiyaa hawaasummaa kunneen labsii uggura kanaa hojii irraa hin oolchine adabbii cimaan doolaara Awustiraaliyaa miiliyoona 49.5 ta'uu isaan eeggata jechuunis ifoomsiteerti.
Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadha.